السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتو كقالبوني في كقاربون إجلا دنيا رتركم تبقينا قاتاتني إنك كوشي قالت ربي الحمد لله أنا تموت بوري ماتي كيتاتن من دكالات وما ورقنا رفتنمو كوتانا تدبر ماماتي كيتا لايك سبسكرايب شير كولا سنين جرا حرا waawwayii wajji ilaalla jechuudha. Innis maali jechuun keessanii oolu keessaafuu warra yuutuubii haarawaa banateetiin yuutuubii haarawaa dalagaa jirtan jechuudha. Isa waliin ilaalla. Innis maali yoo jettan koopiraayitiin kan irratti qabame akkamitti beeknaa viidiyoo namaatis ta'ee kan namaatis ta'uu baate yuutuubiin maal akka ta'e hin barree koopiraayitii namarratti qaba jechuudha. Anuu fi kiyyarratti illee waan arge namoota hedduu irratti illee waan argeef isa kana akkamitti beeknaa warra jedhameef isinii fi argisiisa jechuudha. Asumaan suduudhaan gara yuutuubichaatti seenaa fakkeenyaaf isa kana akkanan goona fakkeenyaaf asirratti dhufnee isa bakka kana viidiyoo jedhu kana isa irratti gadi dhoofnee wajjinne akkamitti argina wajjettan amma kun yuutuubii kiyya kuniin viidiyoo ta'an hojjedhe jechuudha. Viidiyoo kana gara biraatii fidee irratti gadi buuse jechuudha. Isa kanaafu qalamiin dibeera jechuudha. Koppiin qabeera fudhatama hin qabu jechuudha. Inni kuni fudhatama dhabsiiseera jechuudha. Isa biraa ammoo kanama biroo namoota biraa wajji ilaalla. Kana namoota biroo leetis wajjin ilaallaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf yuutuuba kanarratti ganama argee jechuudha. Kanarratti dhoofnee ilaallame. Isa kanarratti akkuma argitan mee fakkeenyaaf Arseenaa Tuubii kana ilaallaa. Mana Arseenaa Tuubii seenaa jechuudha. Arseenaa Tuubii viidiyoo ishee ilaallaa. Viidiyoo kana awurchii 11 sa'aatii 11 dura gallakkisee jirti kinoo qalamii dibee jira jechuudha. Ammallee akkasuma kinoo asittis qalamii dibee jira, asittis qalamii dibee jira, qabamee jira jechuudha. Viidiyoon kunis asitti asirratti illee ammallee qalamii dibee jira jechuudha. Wannoonni biraa hin jiru. Fakkeenyaaf mee nama biraa ilaallaa. Nama biraa irratti illee argee tureera jechuudha. Akkuma tasaa oduma keessa deemu argee namoota wanta kana qabu ani hin qabaa ture yuutuubicha kiyyarraa hin qabaa ture dileet ofirraa godhee jira jechuudha. Mee asiin iftuu indanaa toltuu biganarra seenaa mee ka isii hoo hin qaba ka isiisis kaleessa arge jechuudha. Iftuun koopiraayitii qabaachuu isii fakkeenyaaf viidiyoo kana guyyaa 3 dura gallakkistee jirti. Viidiyoo kana qalamii dibeera maaliif akka ta'e muuziqaadha malee garuu viidiyoon kun fi waraabdee muuziqaatu keessa jira, muuziqaa ceetu keessa jira. Koopirratti godhee jira qalamii dibee jira jechuudha. Qalamiin erga dibametti koopiraayitii qaba. Ammasitti illee iftuun kinoo hin qabdi jechuudha. Asitti illee kinoo asittis qalamii dibameera jechuudha. Akkana obboleeyyan kee akkana kan nama biraatis wajjin ilaallaa. Mee kan nama biroo wajjin ilaalla jechuudha. Isa nama biroo fakkeenyaaf amma isa kana abbicha viidiyoo kana amma fakkeenyaaf kana irratti qabee jira jechuudha. Yoo argitan daal koppiin isaa hedduu isaa baadhata jechuudha. An akkuma isaa odumoonni keessa deemu yuutuubii keessa deemu argee jechuudha. Amma argitanii bakkee kanneenitti koppii ka qabu isa qalamii dibamee jechuudha. Akkasiin isa kanneen dileet ofirraa godhuu dandeettanii mee fakkeenyaaf mana kiyya keessa seenee isinitti agarsiisa. Mana kiyya keessa hin jiramoo hin jiru. An duraan ofirratti argee jira jechuudha. Hin qabu ammaaf ofirraa dileet godhee jira. Duraan viidiyoo 4 qabamee jira. Viidiyoo 4 qalamiin dibee tureera. Arfan isaatiiyyuu hin jiru jechuudha. Dileet ofirraa godhee jira. Amma kiyya keessatti hin argitan jechuudha. Ka qalamiin dibe san ofirraa dileet godhee jira. Isinis ofirraa dileet godhuu qabaattanii osoo maaliif ganaa sa'aatii guuttanii yoo dileet ofirraa gootanii
booddee isaa isin qabu irraa isin qabeetiin sa'aatii keessan isin irraa muree duuba isin deebisuu irra yeroo monii taatanitti ammuma yeroodhaan yoo ofirraa balleessitan bareedaadha isiniin jira. Mee namoota biraallee hin ilaalla. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa shamaa harka. Namoota biraallee hin ilaalla. Mee kan qabanii fi kan qabne amma hin qabdu jechuudha. Sanbootni utumiin hin qabdu. Akkasuma mee nama biraa eenyu ilaalla. Ooroo cubii ilaalla. Ooroo cubii ilaalla. Qabdii koppii kan qabduu fi kan qabne ilaalla. Ooroon hin qabdu jechuudha. Hin qabdi ooroo kinoo atillee gizeedhaan dilees ofirraa godhuu qabaata laal. Qalamii si dibee jira kinoo. YouTube streaming maraate jechuudha. Maaliif akka ta'e viidiyoo dhuunfaa ofiitis yoo gallakkisan namuma qaba jechuudha. Maggeename isin qabdi hedduu qabdi jechuudha. Asirratti kanneen koppii isii qabsiisee jira. Koppii irra qabee jira jechuudha. Qalamii dibee jira. Qalamii dibame kun fudhatama hin qabu. Iddoo biraa ammoo eessaa laallaa yoo jettani fakkeenyaaf asirraa baanee Google Chrome keessa dhaqnee Google Chrome keessa laaluu dandeettanii. Ani Google Chrome baay'ee hin fayyadamu. www.youtube.com studio isa kana irratti search goona nuuf baha jechuudha. Fakkeenyaaf kiyya kana ilaallaa mee wajjini. Ani yeroo hunda gara kanaan waan hin fayyadamnee fi asiin hin fayyadamu karaa intarneetaatiin isinitti agarsiisaa qoy. Intarneeta fayyadama waan ta'eef gizee hunda intarneeta irraan fayyadama. Google Chrome kiyya dadhabbii qabanaatti fakkaate. Asirraan ilaalla jechuudha. YouTube Studio. Obsaan na egaa neetworkiin garuu fuulii jira. Maaliif akka ta'e immoo dafee hin baasu jechuudha. Fakkeenyaaf as iddoo kanatti dhuftanii bakka channel daasite jedhu kanarratti asitti iddoo last live kanneen asii iddoo tokko milikkita viidiyoo kana jira. Isii kanarra gad dhooftan jechuudha al takka. Al tokko yoo irra gad dhooftan viidiyoowwan keessan akkanatti bahaa jechuudha. Asirratti akkanatti baha. Kiyya amma yeroo duraatiif ka qabamee jiru kalaallamee jira jechuudha. Kunni laallameera. Asichi bulee isaanaaf ta'eera jechuudha. Koppiraayitii gaafa qabu ka koppiraayitii sun ammoo diimaa ta'eetiin diimaa irratti jira. An ammoo osoo viidiyoo hin waraabiniin dura keessaa viidiyoo 4 dileet godhe jechuudha. Akkasitti beekuu dandeettan. Ka liiviitis akkasuma fakkeenyaaf liivillee qabaattan akkanumatti iddoo liivichaa liivii irratti akkana gad dhooftanii liivii keessanis koppiraayitii qabaachuu fi qabaachuu dhabu akkasii addaan baafachuu dandeettanii. Amma kiyya liivichiin hin qabu hin jiru jechuudha. Kinoo kana isa kana argee yoo argitan dileet godhee jira hin dalawwamu jechuudha. Kinoo gurraacha ta'ee jira jechuudha. Isa kana isa dileet godhee jira dura qabamee ture dileet godhee jira jechuudha liivii. Akkanatti beekuu dandeettanii isiniin jira obboleeyyan kiyya yoo argitanii jechaan booda isaa keessaa dileet ofirraa yoo gootan bakka hin badaa jechuudha. Booddee monii taatanii sa'aatii hedduu isinirraa murate duubatti isin deebisuu irra ammuma yeroo ammaa kana ofirraa dileet godhaa isiniin jira. Qalamii isin dibame sun koppiidha jechuudha. Akkasi beektan. Ani ilaalama liivicha kana dura narratti qabamee ture dileet irraa godhee jennaaniin hin gurraachi kinoo akkuma argitan kana gurraachatti jira. Kuwwan ammoo warri laallame kinoo akkanatti bulee ta'ee jira jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya waan dhaggeeffataniif galatooma isiniin jira. Yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti gaafadha. Chaanala kiyya like subscribe gochuu hin dagatina akkasumas share gochuu hin dagatina isiniin jira. Amaanillah.